Naguma kam jirtu? Nagaadha. Haa calqabnu miti? Tole gaa jaalgolcha engee eenyu akka taatani daawwattoota keenyaaf dura of ibsaa maali hojjaan keessanii? Ani maqaan koo Boolchee jedhama. Ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaati. Ajaji zoonii kibbaati. Tole maalirra jirtu amma gabaabsaatuma? Hello. Mee egaa ilaa kanaan dura hooggana Finfinnee jirurraa addaan baataniittu jedhamee himamaa ture. Kanaan duras labsitanii ture. Hooggana mataa keessanii akka filattanis himamee ture. Garuu as baatanii waan tokko waan jettaniin jiru. Mee isarratti nuu ibsaame gabaabsaati. Bilisummaa Oromooti. Ergaa addee bilisummaa Oromoodhaa karaa nagaa qabsoo karaa nagaa filatee biyyatti deebi'ee asii haalaan adeemsa araara turan keessatti danqaalee fi haalli karana gara ammeenyaatti deemuu fi kanaa wal amantaa ijaaree hin mul'anneef akka kanaa adeemsichi araara sunii bufuula adda addaa fi danqa garaagaraa mootummaa irraa waan fudhateef akkasumas galchuu waraana bilisummaa Oromoo kanneen hoogganaa biyyaattiin jala sana bakka leenjii turanitti dhiibbaa fi dararamni adda addaa irra waan tureef walumaa galatti haalli nagaa jedhamsuni nagaa waaraa fi amansiisaa fi bifa sabatiinsa qabuu fi bifa fuulduraa fi mul'inni tokkotti waan mul'isaa hin turinis akkasumas mootummaan Itoophiyaa gamkanii alaa osuma ABO waliin danqaan akkasii deemaa jiru deebi'eetiin bulee 15 keessatti waraana bilisummaa Oromoon hiikkachiifnaa jechuudhaan lola murratti labsee Oromiyaa irratti labsee godinaalee kibbaa gara Gujii ba'aa Gujii lixaa naannoo Liibanii akkasumas lola bal'aa itti labsee waraana bilisummaa Oromoo waliin hanga ammaatti gara baatii 9 wal lolaa. Kanaaf nuti kan jenne dhuguma hoogganaa bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa filateera. Qabsoo karaa nagaa hoogganaa bilisummaa Oromoo filatuuti gama mootummaatiin nagaan jedhamsuuni akka herregametti deemaa hin jiru. Danqaalee fi bu'aa bahiin adda addaa miidhaan daran hammaachaa hidhaan hammaachaa gochaan hammeenyaa gochaalee suukaneessa adda addaa waan deemaa tureef ergaa bilisummaa Oromoo dabarsee waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo bal'aa fi abbootii gadaatti dabarsine kennee hoogganaa bahuudhaan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromooti ogummaa waraana qabaa aadaa waraanaatiif amala waraana beekaa saayinsii waraanaa falatam waraanaa hordofaa kan irraa kan ka'e uummata Oromoo bal'aatti erga dabarfameetti kenname booda Woon hadiyyoomuu waan nutti mul'ateef akka kanatti hoogganaa bilisummaa Oromoo Finfinnee galee waraana bilisummaa Oromoo bosonaa jiru. Of ergaa karaa nagaa filateen booddee hooggansi mataa ofii woboon qabaachuu qabaa. Wal talignaa, wal tarkaanfachiifnaa, nutuu wal qindeessee wal sochoosaa ka jedhu goblaan waraana Oromoo kaayyoodhaan ABO irraa osoo addun bahin akeekaadhaan bilisummaa Oromoo irraa addoon bahin akeeka uummanni Oromoo ganama qabatee mana bahe waggaa dheeraadhaa fi lubbuu ilmaan isaa jijjiirraa hin qabne kuma kikili uummanni Oromoo biyya Oromoo bilisoomsuudhaaf uummanni Oromoo ilmaan isaa itti wareegaa tursan karaa takkinaaf jecha waraanni
bilisummaa Oromoo bulchiinsa keessaa uummata ofii dhaabbachuudhaan ofii wal taligaa wal sochoosaa wal qindeessuudhaan akkasumas sagantaa siyaasaa bilisummaa Oromoo kaleessa qabatee fi heera bilisummaa Oromoo kaleessa irratti deebichette jedhanii itti fidinne sanirratti hojjechuudhaan akeeka bilisummaa Oromoo kaleessa sana guideline godhannee akka kanaan wal bulchinee socho'aa jirraa jechuudha. Tole galatoomi Jaal Golchaa Engee itti gaafatamaa waraana kibbaa. Mee isatti aanseen erga labsii hooggana haaraa filuu labsitanii booda ibsa karaa keessan kana qabxii 4 qabu kennitanii ture. Isa maalirra jira ibsi isin kennitan sun fakkeenyaaf dhimma bobbaa waboo jabeessuu jedhu irratti eessarra jirtu amma ibsi suni as baatanii waan himtan hin jiru silaa maalirra jirtu karaa sunoo? Bakka bal'aa irratti socho'aa jira. Naannolee bal'aatti Oromiyaa, naannolee Booran keessas godinaalee Gujii lamaanitti socho'aa jirra. Akkasuma karaa Giddugalaas socho'aa jirra. Lixaas jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hagammaatti baatii gara 9 mootummaa Itoophiyaa loltoota raayyaa ittisa biyya sanaatiin wal hudhee qabuudhaan hagammaatti socho'aa jira, lolaa jira. Kufisaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dirqama salee baay'ee sundaa irra jira jechuudha. Tole mee suma wal qabsiiseeti lola mootummaa Itoophiyaa waliin gaggeessaa jirtan mootummaan akka waan isin injifatetti miseensi keessanis danuun harka kennaa akka jirutti ibsaa jira. Mee isin asirratti waan akkamii jettu? Wanti mootummaan jedhu kunoo dhugaadha. Mirri waboo maal fakkaata? Akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa takkumaayyuu dhugaa dubbatee hin beeku. Yeroo muumamus moonee jedha. Dhugaa dirree jiru baatii 9 waraanni bilisummaa Oromoo waraanni mootummaa Itoophiyaa kanaan wal lola keessatti injifannoolee karaa dirree lolaa hundumaa waraanni bilisummaa Oromoo milkoomina guddaa fi injifannoo olaanaa cululuqaa galmeessaa jira. Haati waraanni mootummaa Itoophiyaadhaa waraana bilisummaa Oromoo dur dhaabbachuu dadhabuudhaan gocha hammeenya uummata Oromoo bal'aa irratti yakka waraana sadarkaa addunyaatti iyyuu takka murtateetuma hin beekne waggoota 27 darban ka EPRDF, TPLF, taayitaa fi aangoo biyya Itoophiyaa jedhamu kan qabatteetti turtayyuu yakki waraana hangara uummata Oromoo irratti hin raawwatamne. Akka fakkeenyatti waraana bilisummaa Oromootiin waan mu'ameef ija haaloo uummata Oromootiin waraana bilisummaa Oromoo nyaachistan jedhee uummata Oromoo irratti haaloo ta'uu hojii dalagaa guyyaa godhatee godinaalee Gujii keessatti yoo xiqqaateetti hin jedhee maatii gara 7,000 buqqisee qonni isaa kuduraalee fi muduraa boqqolloo, boloodee biqiltuuleewwan garagaraa uummanni kun qabu qabeenyi inni qabu loon dabalatee re'ee gaala hundumaa maatii xiqqaate 7,000 isaan lagam buqqisee miidhaa bakka jireenya qabsiisee sakaasee ijoollee keessatti haadholii maanguddoonni abbootiin dargaggoonni qeerroof qarreen kan jiru uummati akkasitti buqqaafamee kan qofaa mitiisu ammoo uummata bakka jireenyaaf jiru isaa irraa buqqisee biyyoomsuudhaan bakka karaa konkolaataatii fi bakka to'atu mootummaatiin mijooftutti walitti sabaasabee gandatti walitti deebisee sigaaree waardiyaa keessa dhaabbee biyyoomsuudhaan haala hamaa ta'een uummata Oromoo mancaasaa ka jiru yoo xiqqaatte uummanni nagayaa siviiliin kan hidhateen been qotee bulaan ittifadhaan akkanatti yoo xiqqaate namni 2,000 godina Gujii lamaan keessatti mootummaa kanaan baatii 9 keessatti kan ajjeefaman ta'ee jira.
bilisummaa Oromoo hanga ammaatti bakki dirqamittuu injifannoolee karaa waraanaa galmeessaa jira. Mootummaan Itoophiyaa ammoo faallaa karaa uummata Oromoo baarraqsuudhaaf rifachiisuudhaaf sababa waraana bilisummaa Oromoo kan isaan goone kan kana raawwataaf jechuudhaan akka uummanni keenya abdii murata ajjeechaan abdii murachiisuudhaaf qabeenyi sasaamuun abdii murachiisuudhaaf gocha ijibbaataa irra gahaa hojjataa jira. Inni kun ammoo waan akkasumayyuu gonkumaatti milkaa'uu danda'u miti. Tole galatoomii jaalgollichaa mee nani sin gaafadha gaaffiidhuma mataa ko ammalaa uummanni mataa keessanii maqaa waboo kan jedhamu iddoo hundatti seera ala hidhamee dararamaa jira. Isin maafi harka kennitanii hin galle? Oromoo silaa mootummaa Oromootu aangoorra jira isin maaf harka kennitanii hin galle? Mootummaan Oromoo inni jedhamtuun ideolojii fi akeeka uummata Oromoo tarkaanfachiisaa jiru hin jiru. Kan Oromoon deebii argachuu qabaa beekuu qabaa dhugaa dirree jiru. Mootummaan kunin maqaa uummata Oromoo xaachuudhaan dambanii qabsoo uummanni Oromoo godheen qabsoof qarreen godheen akkasumas waraana Oromoo godheen is kanaan yeroo mu'amutti tooftaa garaagaraa bartee aangoo ruftusuudhaaf afaan Oromoo haa dubbatu Oromoof waan quuqamu yeroo siifaafattaatu malee mootummaan kunin ammayyuu akeeka Oromoo qabaachaa hin jiru. Mootummaa tokkummaa tarkaanfachiisaa jira. Ilmaayyuu sirna booddeessaa bara durii bara kaleessaa darbanii kanneen akka bara Hayilee Sillaasee bara Minilikii bara Dargii Itoophiyaa jimlaadhaan bilchaasumatti walitti qabanii afaan Amaaraa, afaan Habashaa, afaan Naftanyaa keessatti olaantummaa argatan ijaaruudhaaf warroota mirga fannaaf qabsaa'anii fi bilisummaa sabaa fi gaaffii saba kaasan dhiqootaa fi kan kana fakkaatu jechuun Amaaraa itti waan jiruufi haalli mootummaa kanaatu yerumaayyuu kan waggaa 27 dargaggoota gara ammayyaatti deemuu isaatti nutti mul'ataa jechuudha. Harki kennatanii baan galleen uummanni Oromoo isaniif jedhee du'aa jira isaniif jecha hidhamaa jira jechuun uummata Oromoo nuuf jecha hidhamaa hin jiru. Uummati Oromoo gabrummaa jiruu fi uummanni gabrummaa jala jira haga gabrummaa kan ofirraa dhufee kuteessa keessa ba'utti hidhamuun nuumi jiraati. Ajjeefamuunis nuumi jiraati. Sabab keenyaaf hidhamee sabab keenyaaf dhaabamee sabab keenyaaf ajjeefamee maali waggoottan 27 hundayyuu sabab keenyaaf ajjeefame uummata Oromoo jaarraa tokkoof walakkaa asiyyuu otoo mijjeefamu ajjeecha sana hambisuudhaaf qabsoofne kan uummata Oromoo ajjeese sababa keenya jechuun sirriin nuuf jechi ajjeefamne uummanni Oromoo kan ajjeefameef waan abbaa isaa gaafatee waan gabrummaa maallu bilis ta'uu qabaa. Bilisummaa kootii ijaarrachuu qabaa. Mirgi hiree murteeffannaa kootii argachuu qabaa waan jedhee ajjeefama. Kanaaf waboo sababa uummanni Oromoo ajjeefameef jechuudha. Tole galatoomii jaalgochaa argee mee kanatti anseen waa'ee filannoon isin gaafagaa gartokkeen hoogganni keessan durii Finfinnee keessa ta'anii filannoodhaan nagaadhaan gara filannootti deemna jechaa jiru. Filannoon kun nagaadhumaan ta'a jettee yaadda waboon akkamitti yaada waa'ee filannoo dhufaa jiru kana? Waa'ee filannoo ilaalchisee hoogganni bilisummaa Oromoo qabsoo kanaa jedheera. Diviishinni hoogganaati, diviishinni dhaabaati, diviishinni jaarmiyaa sanaati. Kanaaf haalli mootummaan Itoophiyaa ammayyuu irra jiru hooggan karaa nagaa biyyatti nagaa gaaffii uummata Oromoo galmaan ga'uu dandeessan jedhee kan hin waliin mallatteessu sana galmaa karaa nagaatiin ga'uu dhiisee jidduu kanatti osoo filannoon kun hin ga'ini hooggan biyyi jirsa amma dhaabata biyyi jirsaanayyuu maal cirgaa jira. Akka herreegametti akka se'ametti deemaa jira yoo jenne bosona yoo jiraannu mul'eeni warra keenya hin dhuunfanne sooshaal miidiyaa adda addaa argumaa jirra. Addunyaan nu beeksisu addunyaa globaalaayizeeshinii
yoon jiraannulle akseesii carratti akka arganne ija kun garamitti deemtii jennee ilaaluu dandeenya hordofuu dandeenya. Karaa nagayaatiin yoo kan mijjate ta'e wanti akka rigsanaatti yoo ta'e gaafii Oromoo sun deebii argatuu danda'a. Yoo ammoo sanitaan ta'e guutuudha qoraan bilisummaa Oromoo ta'uu kan ilaalaa jirru haalli mootummaa Itoophiyaatiyyuu qabsoo karaa nagayaa bilisummaa Oromoo itti seenu sana aanjessaa hin jiru. Hidhama jira. Fakkeenya qeerroof qarreen baramaa jijjiirama qabeessaa jedhamu sana dhalchanii Dr. Abiyyi fa'a lammaffaa aangoo gubbaatti fidan sunillu kumaatan itti hidhama jiru. Fakkeenya godina Boorana callaa keessa yoo xiqqaate namni dhibbi torbidhamee jira. Godinoota hojii lamaa keessaa gannan kumaa olii hidhamee jira. Oromiyaa guutuutti yoo xiqqaate namni kumshan hidhamee jira jechuudha. Kanaaf Yaasiin abbaa biyyummaa Oromoo mootummaa Abiyyi keessa jalatti deebii waan argataa deebii fakkaatu jechuudha. Inumaa dhiphoota warri biyyi diiguu barbaadanii ashimuriidhaan waraantuudhaan achiifachi mirgaaf bitama buudhaan suduudhaan otoo hin ta'in karaa biraatiin warroota mirgiree murteeffannaa gaafa warroota bilisummaa sabaa walabummaa biyya gaafatan hunda abaaraa Itoophiyaa akka kaleetti deemsifnaa Itoophiyaatti dursiifnaa jedhaniitti buqqifata. TPLF kaleessaa TPLF OPDO kaleessaa ergattuu TPLF ture. ODP marraa ergattuu warra Amaaraa ture. Mul'achuu jira sochiin mul'ataa jira. Yaatee Dorre biyyi Itoophiyaa jedhan kanneen biyyi kan jeeqaniif balleessuuf deemanii otoo isaan biyyi kan hin balleessine isaan dursine balleessine jedhee paarlama keessa yeroo Abiyyi Ahmedaa ta'u mul'een bosona teellee dhageenyaa jechuudha. Kanaaf yoo akka hogganyaa bilisummaa Oromoo yaadetti isaaf kan mirti argate taate wanti haa yaalamu. Akka immoo waraana Oromooti. Wanti mul'ataa jiru tookali faalla sanaati. Mootummaan kunin jibbinsaa fi tortora waggaa 27 uummataa fi onnee uummata keessa sammuu uummata keessa jibbamee tortoree shamee uummataan waan tufamee afaan yeroodhaaf damma tolfatee laga ittiin ce'uudhaaf tulluu ittiin bahuudhaaf yeroodhaaf hatti bitti uummata Oromoo sobee garuu fi haadeessisu malee mootummaan kunini mootummaa onnee deebii uummata Oromoo deebisuuf onnee hin qabne, amina hin qabne, dandeettii hin qabne, sammuu sitti hin qabne, fedhii sitti hin qabne mootummaa habashoonnee biqiltee maqaa Piraayim Ministeera Oromoo achi jirchachuu qofaafi Oromoon dadhaba ta'e, Oromoo saayikooloojikali dadhaba ta'e mootummaa Oromoo haa jedhu malee Oromoon dhugumaan akeekuu uummata Oromoo kaleessa maal akka beeku mootummaa Oromoo jechuun hin danda'u jechuun mootummaa. Tole galatoomii daawwattoota keenya fi dhaggeeffattoota keenya amma asii irratti isinii ibsaa jiru Jaal Gollichaa Ingeetii itti gaafatamaa waraana karaa kibbaatii daayirektii bilbilaan nu dubbisaa jiru. Mee waa'ee Finfinnee maal jettu? Waa'ee Finfinnee nama Finfinneen kan Oromiyaa miti jedha. Waboon akkamitti yaadame karaa keessan? Waa'ee Finfinnee akkamitti ilaaltu? Tole naa jiraadha. Mee oduu gidduu kana odeeffamaa jiru waa'ee masaraa keessatti ta'e sunoo dhageessaniittu bosona keessatti. Hello. Oduu gidduu kana odeeffamaa jiru waa'ee masaraa keessatti ta'e waa'ee Oromoo abaaranii mangaa jedhanii dubbatan tokko dhageessaniittu.
الدنيا كنا الدنيا لما في الدنيا من در تقطعيرا والنين وشتوني ترى ما تيجي نجاما Akkam jettu akkamitti ilaaltu isin? Waa'ee akkana Oromoo qeerroo Oromoo saba Oromoo mangaa jedhanii waamu. Tole galatoomii jaala gollicha mee dhumarratti gaa kanaa olitti kan hin ibsine yoo jiraate ibsachuun narra jiraa kan jettuuf carraansii kennaa mee itti fufi. Lammiin Oromoo saba Oromoo keessaaf aljiran hundaaf dhaamsituu dhugaan jiru bulcheetuma as oowaa jira. Manni siraanti ijaaranii kun dogdoggolee diigataa jechuudha. Kan waan ta'eef adara Oromoon kaleessa mootummaan Oromoo ijaarameera jettan warroonni kaleessa akkasiitiin ilaaltan. Orang kasih ini, wali wajan berkali wali dicipkan juga, jalfat umat kesani kalesa, jalfat adu kesani, jalfat aboti kesani, awal kesani, akak desi ababili kalesa, iman kesani, adi kapso kanar jecha wajah era, musolati offisimani, kanen jalu bunduani, kanen jari. Osuma akeetu uummata Oromoo galmaan ga'uuf jedhamu umriin irraa sokkee kanneen galii qaama itti hir'atan dhugaa kana beektanii mootummaa Itoophiyaa ilmayyuu mootummaa Dr. Abiy Ahmed mootummaa TPLF PRDF OPDO kaleessa sanayyuu caala mootummaa sirna booddeessaa durii sirna Itoophiyaa aadaan Amaaraa qofti keessatti beekamtu afaan Amaaraa keessatti olaantummaa argatan seenaan Amaaraa keessatti bakka qabatee seenaan saboota afanii bakka qabeetan Itoophiyaa kaleessa har'a tokkoof walakkaa gatiitti keenya irratti dhiichisa baate reef abbootii keenya irratti haadholii keenya irratti shamarran keenya irratti qeerroof qarree keenya irratti dhiichisa baatisan dagachuu diduudhaan dhugaa jiru battanii waraanni bilisummaa Oromoo hamma ammaatee bosonatti tuunas adeemsi mootummaa Itoophiyaas kan isaan jedhan kan tooftaas muuxam ta'uu isaa hubachuudhaan jaalawwan keenya kanneen duratti biyyisaan karaa nagaa galan rakkoolee hiraarsi hidhaa dirri biyya ari'uu ajjeesuuf ukkaamsaan warra fi qabsaa'ota Oromoo biyya jiranitti irratti raawwatama ture. Kusuhan ini komne jalfat abbootii keenya karaatti nam bifijenne bosoni keenya keessatti uummata Oromoo dambalii godhanne qabsoon keenyas kaleessa qabsoof itti hirkannoo waan ta'eef har'as qabuuf itti hirkannooti kaleessas uummata Oromoo kun nyaachisaa ture midhachiisaa ture har'as uummata Oromoo salpheessuu jirra walumaan jirra wanti adda biraan jiru deeggarsa Orang bersumma Oromoo Tolcha, bishaan, midhaan, waan dandeettiin keessan keessa jiru hunda karaa beekumsaa, karaa nyaataa, kan dhiyeesse hunda
birmatsuudhaan haala yeroo ammaa keessa jiru keessatti qabsooteen gara fuulduratti kan jajjabeessinee kan caala itti waan ta'uuf ta'es hundi keessan Oromoon bakka jirtan hundatti hin jiraadha. Isaniin jenna adaraa dhaamsa waraana bilisummaa Oromoo akkanuma nurraa fudhaa nagaan. Tole galatoomii dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa marii Jaal Golchaa Engee wajjin goone asirratti finnaa sagantaa an biraas yeroo biraas Jaal Golchaas ta'ee Jaal Maroosii isinii dhiyeessinaa yeroo gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u.